Amatti miti kaniyyuu lafaa ka'ee miti kaniyyuu hoo argitanii jiraatan miidiyaa irratti samoona kana maali baasii anoodhama deeman jirtu miidiyaa irratti samoona wanta naanna'aa jiru argaa jirtu. Qarshii fudhachuuf jecha nabsee namaa kan baasanidha. Jaarsi kee kun immoo si barbaacha achi dhufee osoo du'e osoo waa takka ta'e maal goota? Innumtuu si mararu xiqqoollee sheemii sin qabu hoo baatee immoo miidiyaa irratti wanta akkanaa haasoftu barna dhibdaan maal jetti? Bisiisaadha jetti. Ishiin jaratti san maqaa waamuu sodaatteeti malee ishiin maal jetteeni faannoon si ajjeesti faannoon si qaltii taa'ii sin jechaa jirti. Waa'ee faannoo waa'ee jaratti isaanii haasaa jirti. In sodaatte asitti faannoon akkana si gooti jechuusaan ishii sodaatteeti. Kanaaf Bahar Daar nagaa qabaa. Bahar Daar rakkoon qabu iddoo seerri jirudha. Omaan taatu Gondar garuu akkan dhufne lukti kee achitti akkan geenye sin jette. Durallee ani dubbachaan ture. Maalin sin jette Saayid kanaan dura? Isi Bahar Daar hoo deemte rakkoon qabu. Baadiyyaatti garuu inkalaayinii itti yaadini lakki. Maaliif waraqaan eenyummaan kee oodha maal goota achi keessa joortaa si ajjeesu. Osoo ani hin fixin Sumayyaa har'a ganaa naa taate har'aan tana naa taate Rabbi si haa kennu ishiin dubbattee jirti. Hin dhufini anu giddi meeqaanin seenee baasii yaabbattee baasirraa mootara achi keessatti immoo faannoo jira hin taatu. Beekte si immoo laal qarshii miti kan si gaafatan. Eenyummaan kee oo waan ta'eef si ajjeesu si qalu taa'ii Saayid taa'i. Waan hin taane hin dalagin. Ati immoo erga yaaddee fi erga viidiyoo akkanaa dalagde maal qaba Bahar Daaruma teechoo osoo eegde. Utuu xiqqaate waliin hin deebiini wajjin hin jiraatini teechee waan tokko taasofsee gara maatii keetitti deemuu hin dandeechu. Hoo yaaddee fi jiraate jechuudha. Hoo jaarsi kee akkan duune akkan qabamne hoo barbaadde garasitti dhufin maal jettee viidiyoo waraabdee hamma gadhiistutti maal qaba osoo dhuftee isaaf hoo yaadde waan akkanaa jira isa osoo jettee maal qaba? Ani bar wanti na dhibu isaafuu hin yaadin ishee anaaf yaaddu ati. Ndoo Saayid iyyuu yaadin. Ani mana garaa kana keessatti nagatee deeme. Ijoollee anaaf inni hin godhanne akka mushirraa haaraa ta'e ni beekta. Osoo inni waa takka ta'e ani echaa fidee ni kafalaa. Kee kana mana naan bitne waa takka naan goone ijoollee hin godhanne osoo faannoon qabdee achitti ajjeeste eenyuun mana kiraa naa kafalaa sin jedhe. Silaa maatirraa ba'e maatiidhaan naa kafalaan jedhuun. Diddee jaalatte itti seente ijaarsa kiyya jette jaalatte itti seente maal barbaaddee kana caalaa maal akkasii goonuu barbaaddee jaarsuma kee gaafadhu jedhanii ofirraa achitti na ari'u. Osoo inni du'anii chaan fidee kafalaa sin jedhe. Kana yaaddu ati. Kan na nyaachisu kan na jiraachisu wanti hunduu isaa akka ba'ee hojii hojjedhullee hin barbaadu. Akka mana keessa taa'uu barbaada. Maali? Xiqqoollee yaaddu. Inni haa ta'u hin jeerama haa ta'u. Ta'uun haa ta'u. Garuu immoo akkamitti akka fageessitee yaaddu silaa baadiyyaa keessa joortaati. Osoo baadiyyaa keessa joortu illee mana qabda. Ani mana kiraa kana keessatti akkanatti agarrarama kinoo. Way Sumayyaa. Ta'inji. Dee Oromiffaan itti naasaa Amaariffaan itti naasaa HIM fidaara Ingiliffa HIM fidaaf. Ingiliffa dandeechi. Taasise ani loqoda isaanii afaan Gondar HIM fida. Anchi hundazii attaargii ta'ee HIM fidaaf ani jechuutti hin danda'aaf. Hadhas ta'e boorus ta'e immoo Saayidoon kiyya waa takka haa ta'u. Bahar Daar dhufeera. Bahar Daarii Gondaritti dhufee waa takka na jalaa taanaan abadan laal mataa keerra goree ani ayyuun hoon si dhiise ani ayyuu miti sin dhiise. Kanaan dura jechuudha uummanni Oromoos ta'e uummanni kan keellee Sumayyaatti hin dubbatinii kabajitootaa inaan jechaa turan. Kabajitootaa ittiin dubbatinii wal kabajinii hangafa keetii adda dureedhaa
nanjetan angarra takatti dubbadhe beeku animmo hadda Saidoodhaan natti dhufte Saidoo kiyya tokko miti sababa keetiin waa takkaa ta'u wannan sodaadhusti fakkaatiin zarin kiyya zari Oromooti waa takkan sodaadhu Gondar dhufee jechuudha achumatti bakkuma jirtutti dhufee mataarra si koree laal buneedhaan maal jetteen akka bunaa si akaayee situma jetteen himi akka kafanaa si miiccee si afalaan akkana si miiccee si cuuffee si akkana sin dhiisu abadan waa takka sin dhiisu ani ayyuu miti hoon si dhiise aha ishiin Oromoodha achi dhufuu hin dandeechu jetteeti miti rakkoon qabu nan dhufa Saidoodhaaf laal ani lubbuu kiyya illee nan kenna jedheera sirritummoo sumatu nu sodaachisa hocal jennu asirratti nu korte bar dhufte asirratti nu korte aha ayyuun hin sodaatti achi dhufuu hin dandeessu jetteeti ani laal akka xiyyittiin faannoo nan dhoofne gogaa bineensaa harkarratti hidhadheen dhufa waa takkan ta'u abadan kana beekadhu sirritu hocal jennee si dhaggeeffannu mataarra nu korte bar kottu asirra taa'e anas si hafe kottu giftii teenya adda duree taate nurra taalba'uu qabda adda duree yoo taate maal fidda adda dureedha kabajinii hoonaan jedhan si kabaje biyyarraa gara biyyaatti yamanirraa gara finfinneerraa adaamaarraa bahardaar jette amma immoo Gondar deemte isa immoo callisnaa si kabajnee si yoo callisnu sirritummoo Saidoo immoo gara Gondaritti fuutee dhuftee ajjeesisuu edda isa si hafe amma albauma si hafe kottu asirra bahitu kottu kana si hafe way laal Sumayyaa har'aan tana sitti meen ture amma tanaan dura badaalee sitti dubbadheen beeku ammaa booda garuu wal qabannee wal fixnaa waa takka okaan situ du'a okaan natu du'a gidduu keenya keessatti uumaa ammaa booda wanta Saidoodhaan natti dhufuu hin danda'uman sin dhiisu kana beeku kanan dubbachuu dhufeerra viidiyoo kana sheer godhaatu biraan naagaa ani immoo badhaadhi wanni na dinqu Saidoo sila akkana sin jechaa jirti maali garaagarummaan hoolaa kanaa fi Saidoo maali ani kolfuma na qaba waa'ee isaa haasa'uu baraan garaagarummaan hoolaa kanaa fi Saidoo maalidha kanumaa qofa natti hima inni garaagarummaan hoolaa kanaa fi Saidoo maalidha